Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa bakkuma jirtanitti kabajaaf jaalalli sinaadha qabu jecha. Egaa ilaalchi kee murteessaadha. Ilaalchi keenya tokko keenyaan baay'ee murteessaadha. Akkasumas bakki ati dhaabbattee ilaaltu baay'ee murteessaadha. Fageenyarraa immoo biratti siqxeeti. Akkasumas egaa bakki ati dhaabbattee waa ilaaltu yoo dachii keessatti lafa gadi fagoo keessaa waa ilaalte gaarri gurguddaan hundi tulluu ta'etti kan sitti mul'atu. Gaarri xixiqqaan hundi tulluu ta'etti kan sitti mul'atu. Wanti xixiqqaan hundi gurguddateetti sitti mul'ata. Sababni isaa maaliif? Wanta dachirra dhaabbattee yookaan lafa gadi fagoo keessa dhaabbattee ilaalteef tulluun xixiqqaan hundi dheerateetti kan sitti mul'atu. Egaa kun amaloota warra injifatamaniiti. Warroonni injifataman wanti xixiqqaan itti gurguddateet waan mul'ateef baay'ee sodaatu. Akkasumas tulluu fuula kee dura jirtu caaltu barbaaddee kan yaabbattu yoo taate, kan kortu yookaan yoo taate, tulluu isa caalaa dheeratu kortee yoo ilaalte wantoonni gurguddaan hundi xixiqqaataniitti kan sitti mul'atu. Kuni amaloota warroota injifataniiti. Kanaafuu namoonni dachii keessa yookaan lafa gadi fagoo dhaabbatanii waa ilaalan, wantoonni isaan ilaalan hundi itti gurguddatee mul'ata. Kanaafuu injifatamuu isaaniitti kan namatti mul'atu, kan nama agarsiisu. Sababni injifatamaniif wantoonni xixiqqaan hundi gurguddatanii waan itti mul'ataniif injifachuun isaanitti ulfaata. Akkasumas namoonni immoo tulluu dheertuu fuula isaa dura jirtu caaltu barbaadee kan isa san caalu barbaadee laaluudhaaf hawwu wanti hundi xixiqqaateetti mul'ata. Kanaafuu wantoonni gurguddaa jedhanii yaadan hundi xixiqqaatee waan itti mul'atuuf injifatuun isa biratti salphaadha. Kanaafuu injifatuudhaaf wantoota kana caalu, wantoota isa san caalu yaaluu, mokoruu, akkasumas wanta isa san caalee argamurra dhaabbanne ilaalcha keenya laaluutu nurra jiraata. Maaliif? Injifatuudhaaf waan ta'eef. Yoo injifatamuudhaaf deemne wanti xixiqqaan hundi akkuma jedhe gurguddateetti kan nutti mul'atu.